raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo ashamaa harka fuunee akkam jirtu. Sagantaa keenya seenaaf seexaa har'aatiin kutaa lammaffaa seenaa Abubakar Muusaa qabannee dhiyaanneerra. Qopheessan Duubee Wayyeessaa kan isinii dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Qophii keenya torban darbee keessatti dhaloota, guddinaa fi akkaataa Abubakar Muusaa gara magaalaa Dirree Dhawaa deemee hawwisoowwan urjii bakkalchaa fi baandii afran qalloo hiriyoota isaa biroo waliin hundeesse ilaalleerra. Kana malees Abubakar Muusaa nama walaloo, yeedaloo fi akaakuu sochii kalaquun dandeettii guddaa qabu, afaan Oromoo barsiisuu fi haala jechoonni sammuu namaa keessaa hin bannetti mala adda addaatti akkamitti akka gargaaramaa ture, keessumaa baacoo nama bashannansiisuu akkamitti akka burqisiisu ilaalleerra. Har'as kutaa lammataa kanaan walaloowwan hedduu Abubakar Muusaa uumee fi weellistoonni bebbeekamoo kan akka Alii Birraa sirboota isaanii keessatti itti fayyadaman kan barreesse Abubakar Muusaa akka ta'e ilaalla. Qophii torban darbee keessatti barreeffamni itti fayyadamne kan naannolee pirees irratti maxxanfamee fi abbaa urjiitiin akka barreeffame akka sagantaa kanaaf ta'utti akka mijatee dhiyaate ibsuun keenya ni yaadatama. Qophii har'aattis madda biraarraa waan daballe qabaannulleen heddumminaan kan itti fayyadamne garuu barreeffamuma abbaa urjiiti. Abbaan urjii akka maxxansa isaanii jalatti hubachiisa jedhanii himanitti seenaan kun jalqaba qophii yaadannoo Abubakar Muusaatiif eebla 31 bara 1997 biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti qophaa'e irratti. Lammata immoo ayyaana yaadannoo sochii afran qalloo kan bara 50tiif waxabajjii 30 bara 2012 magaaluma Torontootti godhame irratti dhiyaatee akka ture asumaan dhaggeeffattoonni keenyallee nuuf hubadha. Abubakar Muusaa artistoota akka Ismaa'il Muhammad, Adam Muusaa, Suleeman Yusuf Ibrahim, Ali Shobboo Waddoo, Muhammad Yusuf Adam, Sali Muhammad Ali Ahmad Ali, Abdullahi Muhammad Umar, Abdurrahman Yusuf Umar, Abubakar Muhammad Adam Musa, Ibrahim Muhammad Adam Musa, Yunus Abdullahi Alisho, Ali Birraafaa walitti qabuun namoota hawwisoo afran qalloo ijaaran keessaa adda durummaan beekama. Abubakar hawwisoo afran qalloo kan jajjabeessee ijaaruu isaarrayyuu walaloowwan babbareedaa barreessuun miseensota cimsuu fi qindeessuun afran qalloo waggaa 7 murannoo fi dandeettii guddaadhaan tajaajileera. Gumaacha kanaanis muuziqaan Oromoo akka dagaagu godheera. Walaloo Abubakar yaadannoo Hundee Ahimad Taqii Sheek Mohammad Rashiidiif jecha barreesse Alii Birraa akkanatti sirbee ture. Yaa hundee bareedaa yaa fiixee miidhagaa azalaa jannataa magra bishaan lagaa. Walaloowwan Abubakar Muusaa barreessee Alii Birraa sirbe hedduu keessaa ammoo kanneen kaasuu dandeenya. Kophaa koo na dhiiftee ati deemuuf kaanan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan sin barbaada ogguu gadi hin teenye takkaa. Sin jaallee jaalalamee ammaa jaalaltitee dammaa hin yaadinii yaadni namaan badaa na jaalatte gama keetiin ammaleelee wal arguun waan hin oolu yaada keetiin shororkaawe kanneen jedhaffaadha. Abubakar walaloolee koflaatis hedduu barreesse kan sagalee isaatiin waraabamtee facaate keessaa takka kan taate yaa mucayyoo mana keessa jettu la'uu kan jettu. Yaa mucayyoo mana keessa jettu la'uu dilaanin dhaabbee foodda siin jedhu hawuu akka kiyyaan kanuma mana keessan keessa je'uu cala'u fittina kaasee gara mana keessanii hala'u hulaan cufaa taanan godhe qawu
namichi hamaan mooraa keessan keessa naanna'u hattuu na se'ee fiigichaan gara kiyya hawhawu qaallichi diina eellan xiqqoo isheellee namaaf hin na'u dhufeetuma gurra keessa kaballaan na godhe zawu zawu qaanqeen na dura facaatee natti dukkanaa'u bitaa mirga gatantaree ani lafa dha'u funyaanin lafa diree akka bashoo je'e maa'u waa xiqqoo booda achumaan kutee angaggabee kalaa'u hoggaa tana namichi kan hin waa ta'e se'u dheefa dhukkee kaasee na biraa cala'u ce'insa isaa agarraan mucayyoon manaa gad ba'u dhuftee miila ishiitiin na gara gaggalchinaan ani garaachan bala'u ani yoo kiyyaa na beektellee waan se'u fuula keessa na laaluuf gadi gollaa'u na agarraan gurra lameen qabattee iyyansa itti qabu iyyassa dhageenyan warri hundinuu manaa gad ori'u narratti walgaanii na gubbaa goggoo'u anaa kaballaa sanirraa hoomichi afaanin na ba'u hoggaa argam bishaan baaldii 15 narratti ta'u micayyoon dhuftee ol naqamnaan ani wayyaa'u suuta baafadhee mumunyuqqachaa sososso'u tana agarraan nu lameen walitti dhiisanii warri nu biraa yaa'u ishiinis harka ishii lallaafaa saniin biyyee fi horofaa narraa haxaa'u harka ishiitiin na tuqnaan ani daranuu baay'ifadhee wayyaa'u maal taate gaa jettee jalqabde naanaasa'u anis nin himeef waan na mudate hundaa'u jechi ishii dammarra natti mi'aawu hoggaa tana ani gammachuun machaa'u miidhaga ishiitiin dhamaayawee bareedina isiirraa fajajaa'u anis nin himeef waan na mudate hundaa'u yoo tana jaalatti ishii onnee toorraa jette dha'uu tannarraa ishiirraa ayiliin too taate sha'uu sannaaf beekuu dhabde gaa ati yoo naaf beekuu dhabde ammoo kan hin dhagaan guntuta keessi dha'u namichi hamaan fedhu naafsi addan dho'u inni silaa fedhu akkasi dhabee hongaa'u an kabalamullee akkuma niyyaatiyyaatti milkaa'u jaalalumateeti akkanaan na muddee me'atuu daa'u dhiisi gaanurraa atis yaa aaddee toosissennaa'u yaa tan onnee tiyya keessa facaatee akka meeshatti gootu qalala'u buchuma jaalalaa natti saskenni haa godhu galala'u garaan kiyyas jaalalaan haa xillaa'u qaamni kiyyas gammachuun haa riqaa'u irboon siif seena akkan sirraa garan galle hamma rifeensi koo arraa'u yoon si gane kaballaa namticha mooraa keessanii san gurra keessaa naa akaa'u walaloon Dr. Gaarriffataa hin dhumtu haasa'u ammaan tana asumatti isinirraa haan ciqqaa'u. Abubakar yeroo haala kanaa fi kan kana fakkaatan jechootan miidhagsee ibsu Oromoota yeroo sanii kanneen afaan isaaniitiin adda fagaataniif raajii ture. Dandeettii isaa dinqisiifachuun jinniituu afaan isa barsiise jedhanii warri haasawan hedduu turan. Abubakar nama gaafa afaan Oromoo afaan qottuuti jedhamaa ture san afaan kun miidhagaa fi sooressa ta'uusaa karaa hedduun agarsiise. Abubakar guddina afaan Oromootiif wanni gumaache lakkaawameen dhumu. Walaloo, sheekoo fi haasawa koflaa bira dabree asoosama gaggabaaboo barnoota adda addaa laatan kanneen haala jireenya hawaasa Oromoo calanqisiisanii fi dagaagina afaan Oromoo beeksisan hedduu barreesse. Akkaataan Abubakar asoosamoota isaa keessatti haala fi yaada itti ibsu kan dhaggeeffatu qaamaa fi qalbii fuudhu. Barreeffama lubbuu abbaa dhabde jedhamu kan odoo hiree maxxansuu hin argatin biraa deemirraa kutaa lammataa keessaa jiini hagayyaa dabree ganni seene. Barri dullachi hafuurasaa kan dhumaa duumessa daalacha keessatti baafachaa halkan bara haaraa argamsiisuuf dhufe. Dukkanti raaree fi laggee wal keesse. Karfafuun hedduminaan harca'uu jalqabde. Hangaasuun waluma faana gaarreen gubbaarraa gara raaree walaqqisaa jiirkaa lafatti awwaalaa goohaa galaanaa kan waa haalleen deemu fidde. Gaarreenii fi lagni dukkana keessa xalayaa gurraattii duuti irratti katabamte fakkaatan. Ganda ededa qonyee lagarra faca'eessan hurriin adda babaafte. Ifa lambaa xiqqashaa goojjoolee jajalloo keessaa billig jehu malee lubbuun namuyyuu qeensa jalatti galte. Beeladoonni okaya gola isaanii bira jirutti dhiyaatan, saroonni goda isaanii lixanii dhokatan. Qilleensa karfafuu kan gaarreenii fi laggeen iyyisiisee sagalee nama baarraqsitu malee waa takkalleen alatti nafne. Akka waan uuman haala bara dabreef jecha isaanirraa dallantee qabbanti hamtuunii fi karfafuun jabduun qottootarraa haluu ba'utti jirti. Halkan dukkana qilleensa hamaa kana keessa gurbaan daddaan isaa bara 22 keessa jiru tokko galaana fi horofa kana keessa kan qabbanti qadaddaa qaamasaa qaata goggogsitee kan beelaa fi sodaan humna isaa fudhatan kan timni galaanaa huccuusaa gurraattii dhoksee odoo hin ajjeesin kafana godhuuf kajeele ganda xirroorraa gara ganda damiin muummee tattaafate. Gurbaan kun kan hogguu of dura deemuuf miila laatu akka waan namoota lubbuu qaban keessaa isa arguu jibbeetti qilleensi karfafuu wajjin lafaan dha'u kan abdiin laaftuun
Hongoomni hamaa fi iraarfamni jabaan isa keessatti wal lolaa jiran akka allaattii goblaansii cabee laga keessa buutee galaanni sii fuudhee hallayyaatti darbeetti hollachaa akka waan duuti isa reebaa jirtuutti tirachaa deema. Hoggaa humni isaa dhumte tattaafachuu dadhabee dhiigni isa keessatti ititee tima horofaa keessatti of darbee jireenya isaarraa waan qaama isaa keessatti hafeen iyyassa guddaa sagalee sodaa kan akka nama hobomboleettiin hallayyaa biliiletti darbuu fudhattee fuula du'aa agarsiiftetti sagalee jireenya namummaa isaa kan qilleensi waa dhabaa keessa jirtu iyye. Barreeffama gammachuu didaa kutaa jalqabaa keessaa aruustichi jaarsi kan daaddaa abbaa aruustitti intala imimmaa naqattu tan akka nama ajjeesuuf deemaniini qaamni hadoodee irratti du'e fudhatee ba'e. Dubraa fi dardarri heellee fi dhichisaan dabaalaa mana aruustichaa ga'anii gooftaa fi giiftii siree dheertuu agoobaraarra baasan. Namoonni affeeramanis waamicha kabajanii dhufanii kursiilee qophoofteef irra tataa'an. Dalagdoonni burcuqqoo waliin dhawaa gammachuun ormarra deemaa dhugaatii qicuu eegalan. Weellistoonni yaamaman muuziqaa qoqqooftuu fi sirba isaanii babbareedan daranuu lubbuu nama macheessanii waan qoma keessaa qaban dhoksuutti seenan. Achi qarqara intala bareedduu takka taa'a. Isii cinaa gurbaa isin dubbachuuf jecha babbareedaa of keessa barbaadutu argama. Gurbaa kana maddii jaarsa dhugaatii wal faanaa dhudha'ee akka dabalaniif burcuqqoo waliin dhawutu jira. Gara mirgaatiin jaartii nyaarashiitiin jaarsashiitiin loltutu argama. Isii tana achis dullatti ilma ishii tokkichaaf taatu durba achi jiran keessaa barbaaddutu ta'a. Cufti isaanii garba dhugaatii fi tapha keessa libanii waa haallee irraanfatan. Akkuma harkan walakkaa'uun gammachuun ormaa go'aatti jijjiiramte. Surri isaanii machooftee arrabni isaanii dubbachuullee dadhabe. Aruustichi jaarsi kan machaawe kun bakka isaatii ka'ee orma keessa jijjigaa akka nyaatanii dhuganiif nama kadhachuutti ka'e. Kun hundi ogguu ta'uu aruustittiin bareedduun ija ishii lameen nama rifachiistuun odoo olii gadi mimillattuu gooha dila kana keessa gurbaa dardara kan akka waan lubbuun isaa qaaman adda baatetti kophaasaa cinqamaa taa'u agarti. Haala armaan olitti ibsameen bara diinni afaan Oromootiin dubbachuu salphina namatti fakkeessaa ture san keessatti Abubakar afaan kanaan dubbachuun weellisuun bohaarsuu fi asoosamuun akka danda'amu hojiin agarsiise. Hojiin isaa kaa'imman Oromoo afaan isaaniitiin akka boonan godhe. Akka isaan qoma kaa'immanii keessatti sabboonummaa habaqaaluun fedhii diinaa kan Oromummaa dhabamsiisuu naaffise. Walumaa galatti hamma hawwisoon afran qalloo hacuuccaa diinatiin adda hin faca'initti Abubakar walaloo, sheekoo kolfaa, daawwii fi kan kana fakkaatan baay'ee barreessee hojiirra oolche. Gochaa seena qabeessa kanaan akkuma hawwisoon urjii bakkalchaa weellelee Oromoo tan ammayyaatiif haadhoo taatetti Abubakaris ogbarruu afaan Oromoo kan ammayyaatiif abbaadha. Adoolessa 23 bara 1973 gaafa Haile Sillaaseen olola Moqaadishoo keessaa itti ol xiixurraa gurra hawaasaa maqsuuf magaalaa Harar keessatti raadiyoon irraa qophii afaan Oromoo jalqabsiise. Abubakar hojjettoota keessaa tokko ta'uun mindaa'e. Carraa argate tanatti dhimma ba'uunis fedhiisaa kan afaanii fi aadaa Oromoo guddisuu of qusannaa malee itti fufe. Sagantaalensaa kanneen kolfa keessan barnoota laatan yeroo gabaabduu keessatti beekaman. Keessattuu qophii torbanii kan takka waliin kofalluu jettuun sheekoo, hibboo, mammaaksa fi waan garaagaraa miidhagsee dhiyeessuun onnee dhaggeeffattootaa fudhate. Abubakar Muusaa Wadaay galgala adoolessa 12 bara 1977 qophii isaa kan raadiyoon irratti tan kutte gundoo kan hafte guddoo himanii fixanii birumaa lixanii jechuun yeroo sagantaa isaa xumuru waan isa mudachuuf taa'u kan raage fakkaata. Galgaluma san isaa galaatiratu naannawuma waajjira raadiyoonitti rasaasa diinatiin rukutamee wareegame. Hayyichi afaanii fi aadaa Oromoo Abubakar Muusaa osoo dandeettii dila qabuun hojjetee hin quufin umurii 35tti qaxaraa cabee hawwii fi abdii isaatiin adda ba'e. Duuti isaa uummata Oromoo irraa hayyuu beekumsa afaanii fi aadaatiin hiriyaan qabne galaafatte. Abubakar afaanii fi aadaa Oromoo guddisuuf tattaaffiin godhee fi qonni gumaache seenaa qabsoo guddina aadaa fi afaan Oromoo keessatti gulantaa olaanaa qaba. Inni biraa wareegamullee hojiin isaan duutu. Weelleleen walaloo isaatiin weellifaman keessan abdiif jiraatti. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya seenaaf seexaa seenaa Abubakar Muusaa irratti xiyyeeffatee kutaa lamaan isiniif dhiyeessine kanumaan xumurra. Torban qophii biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa tura. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii
dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.